Ayyee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii Dhugaaftuuf akkam nagaa fayyaa qabdanii isiniin jechaa jirra. Duraan dursee warri chaanaala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib naaf godhaadha. Erga sabskiraayib gootan booda viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Maaliif nu fayyada waan ta'eef. Har'a kaniin qabadee dhiyaadhe waa'ee dhukkuba koronaa vaayirasiiti. Dhukkubni koronaa vaayirasii chaayinaa keessaa irraa kan ka'edha. Dhukkubicha kanaaf dawaan akka argame himamee ture. Doktoroonni Ingiliz doktoroota gurguddoo jechuudha. Isaaniitu harkatee ture. Chaayinaanis taate dhukkubni kun akka namarraa gara namaa hin dabarre dhorkaa jirti jechuun ittisaa jirti jechuudha. Kuni garuu nuuf oduu gammachiisaadha. Baga gammaddan baga gammannee isiniin jechaa jirra. Oduun kun akka nama gammachiisuuf akka itti gammaddan abdiin qaba. Chaanaaliin kun chaanaalii Dhugaaftuuf jedhama. Baddannoo irraayi Harargee gaara mul'ataa jechuudha. Achirraayi sabskiraayib laayik sheer gochuudhaan na gargaaraan isiniin jaa. Garuu isin yoo nuuf godhuu baattan namni nu godhu hin jiru. Garuu namni lakkoomsaan namni Oromoorra heddumminaan namni isaanirra hedduu hin jiru Itoophiyaa keessatti jechuudha. Xiqqaattu nama miiliyoona 50 oliidha. Namni biyya alaa taa'e yuutuubara fayyadamu Oromoorra hedduudha. Namni Itoophiyaa keessa taa'e Oromiyaa keessa taa'e jechuudha. Yuutuubara fayyadamuuf namni nurra hedduudha hin jiru. Maaliif akka waliin gargaare garuu naaf hin galle. Tokko taa'aadhaan isiniin jaa. Tokko ta'a yommuu nuun jedhu immoo gama yuutuubaraatiinis sabskiraayib waliif godhaadha. Chaanaalonni Oromoo hedduu jira. Fakkeenyaaf warra akka Shimeemaan, Beekaatuub, Dirreewud, Carcarvaahiin, Galamsoowud, Baddannoo Staar, Baddannoowud hedduudha chaanaalonni keenya. Garuu maqaa isaanii dhahee fixuu hin danda'u. Garuu sabskiraayib laayik sheer isaan saniifis godhuu hin dagatinaan isiniin jaa nagaatti. Hanga qophii biraatii walitti deeminutti nagaan naa turaan isiniin jaa. Garuu sabskiraayib laayik sheer godhuu hin dagatinaadha nagaatti. Garuu viidiyoo kana laaltanii qofa hin dhiisinaadha. Sabskiraayib gochuu hin dagatinaa laayik gochuu hin dagatinaan isiniin jaa.